Kaayyoo gatiin galu. Eeyyeen kaayyoo koo gatiin galu. Seenaa Jaappaan keessatti goonni yoomiyyuu maqaan isaanii irraa fatamni tokko ni jira. Hiiroo Onodaa jedhama. Goonni kun seenaa isaa akka malee ajaa'ibsiisaa ta'uun irrayyuu darbee namni tokko ergama biyya isaa itti kenname fiixan baasuuf gatii hammamii baasuu akka danda'u waan guddaa tokko irraa baranna. Akka itti aanuttis ni seeninsina. Humni waraanaa Jaappaan Hiiroo Onodaa fi waayillan isaa 4 walumaa galatti namoota 5 gara odola Luubaangi Filiippisitti yommuu ergu Hiiroo Onodaan dargaggeessa waggaa 23 qofa ture. Muddee 17 bara 1944 akka lakkoofsa Awuroopaatti Onodaan ergama guddaa kana fudhatee yommuu imala isaa eegalu waraanni addunyaa lamaffaa xumuramuuf yeroo muraasa qofatu hafa ture. Ergamni Onodaaf kenname inni guddaa loltoota murtaa'an leenjisuudhaan waraana dhoksaa qopheessuu yoo ta'u, buufata doonii fi buufata xiyyaaraa biyyattii barbadeessuu, humna waraana biyyattiis dadhabsiisuudhaan waraana Jaappaan isa muummichaaf haala mijeessuu of keessatti hammata ture. Ergamni itti kenname amma ulfaataa illee jaalala biyya isaaf qabu irraa kan ka'e Onodaan tole jedhee fudhate. Ajajaan isaa ofitti isa waamee ajaja inni yoomiyyuu hin irraanfanne tokko isaaf kenneef. Turtii odola sana irratti taasistu keessatti gonkumaa akka of hin ajjeesne hammam akka turu hin beeku. Waggaa 3 ta'ee 5 turuu dandeenya. Waan fedhe yoo ta'e illee dhufuu keenya garuu hin oolu. Atis haala kam of booda hin ilaalin. Loltuu tokkichi ammasiif afuutti loltoota kee hoogganaa nu eegi. Akkam hin beelofneef kookeetii nyaachuu dandeessa. Eeyyeen kookeetii nyaachuu ni dandeessa. Kookeetii nyaachaa nu eegi. Haala kam keessattuu garuu akka of hin ajjeefne ajaja jedhu kan kennameef. Biyya isaa Jaappaaniif jaalala addaa kan qabu Onodaan ajaja kennameef garaa guutuun fudhatee gara Luubaangiitti imala isaa eegale. Imaanaan isatti kenname imaana biyyaati. Kanaaf ammoo eegamuu qaba. Sanaafis lubbuu isaallee yoo ta'e wareegama barbaachisu hundumaa kaffaluuf kutannoo guutuu inni qabu fuula isaarraa dubbifama ture. Onodaa fi loltoonni isa waliin turan Luubaangii galanii yeroo muraasa keessatti garuu taateen isaan hin eegin tokko isaan mudate taatee ulfaataa. Yeroo isaan achi ga'anitti humni waraanaa wal ta'an naannoo sana to'atee guutumatti odalitti to'ateera. Sun immoo garee Onodaaf yaaddoo hamaa ture. To'atamuu Luubaangii hordofee Onodaa fi waayillan isaa garee xixiqqootti qoodamuun socho'uuf dirqaman. Qoqqoodamanis bosona guddaa odolitti irra jirutti galan. Gareen isaanii bakka murtaa'etti yommuu qoqqoodamu gareen Onodaa miseensota 4 qaba ture. Isaanis Hiiroo Onodaa, Suchii, Shimidaa, Kisinchii, Kuzuukaa fi Yuuchii Aktusii turan. Ija biqilaa argatan nyaachaa, ruuzii akka baajetaatti isaaniif kennamtu qooddachaa, loon uummata naannichaa qalatanii nyaachuun 4 ta'anii bosona keessa jiraachuu itti fufan. Onodaa fi gareen isaa namoota kaleessa biyya isaaniitti jireenya qananii jiraachaa turanii fi har'a ala suukanneessaa akkanaa bosona guddaa walakkaa jiraachuun hammam akka ulfaatu tilmaamuun nama hin dhibu. Jiruu fi jireenya yaaddoon guutee ture ta'ullee tasumaa booddee hin deebine. Jarri kutataniiru. Kutannoo isa dhugaa. Wanti baay'ee nama gaddisiisu immoo isaan bosona seenanii ji'oota muraasa booda waraanni guutumaan guututti dhaabbachuu isaa ture. Guyyoota keessatti gaaf tokko loon uummata naannichaa keessaa tokko qalatanii otoo jiranii waraqaa ergaa qabu tokko bosonicha keessatti argatan. Waamicha hagayya 15 waraanichi akka dhaabbate yookaan xumurame ibsuudhaan gara irraa dhukatanii jiran irraa akka isaan bu'an waamichi isaaniif taasifame. Rakkoon ture garuu xalayyaa isaanii barreeffame sana argatan illee dhugummaa isaa garuu amanuu hin dandeenye. Waraqaa argatan sana qabatanii bakka isaanitti deebi'uun ergaan isaa xiinxaluu eegalan. Gadi fageenyaan ergaa irratti mari'ataniin booda tooftaa diinni itti isaan qabachuudhaaf qopheesse shira hamaa tokko akka ta'e waliif galan. Otoo dhugummaa waraanichaa hagayya 15 xumuramee jiraate jedhan walii isaaniin dheengadda dhiyoo kana maaliif rasaasa nutti dhukaasu jedhan. Kanaafuu
Odeeffannoon waraqaa xiqqoo sanaan isaaniif ergame shira akka taate wal hubachiisan. Wantichi garuu shira otoo hin taane dhugaa lafa irra jiru ture. Waraanni addunyaa lammaffaan dhuguma xumurame. Jaapaanis mo'amteetti. Awurooppaatti Hitler guutumaa guututti mo'ameera. Cabeeras. Boombii atoomawaa karaa Paasifiik ishee irratti bu'e irraan kan ka'e Hirooshimaa fi Naagasaakii rukuttaa'amaaf saaxilaman lubbuun namoota hedduu fi qabeenyi guddaan kan jalaa barbadaa'e Jaapaan waraanicha mo'amuu ishee ifatti beeksisteetti. Eeyyee mo'amuu ishee ifatti beeksisteetti. Waraanichi guutumaa guututti xumurame. Turtiin Onodaa fi gareen isaa odola Liibaan qirattaasan kana booda gatii hin qabu. Isaanis ta'ee biyya isaaniif homaa hin gargaaru. Dadhabbii qofaadha. Onodaa fi gareen isaa garuu xumuramuu waraanichaa hin beekan. Odeeffannoo hin qaban. Odeeffannoo isaaniif kenname hin amanne. Isaan amma illee abdii qabu. Waraanni Jaapaan guddichi gaaf tokko humna guddaadhaan dhufee odola kanatti waraana banee humnaan akka ishee to'atu. Dhimma kanaaf immoo isaan amma haala mijeessuu akka qaban yaadu. Humna uummata naannichaa dadhabsiisuun miidhaan lafaa qonnaa irra jiru barbadeessuudhaan uummaticha balleessuuf gama danda'an hundumaan biyyatti miidhuu irratti xiyyeeffatanii hojjechuu akka qaban amanuu qofas miti akkasumatti irratti hojjechaa turan. Beela, qorra, bokkaa walirraa hin cinneen cimina bineensota adda addaan ammam ulfaataa illee inuma danda'an. Waa'ee garee isaa irraa fottoqee waan beekan hin qaban. Jiraachuu fi du'uu isaanii waan beekan hin qaban. Maaltu beeka? Tariis harka kennataniiru ta'a. Kan ta'e hunduu ta'e. Onodaan faa garuu haala kamiinuu duubatti deebi'uu hin barbaanne. Ciniinnatanii kaayyoo isaanii tikfatan. Kaayyoo isaanii gatanii akka hin galles murteeffatan. Onodaa fi gareen isaa bosonicha keessa akka ba'an yaalii hedduu taasifame. Akka isaan harka kennatan yeroo adda addaatti waamichi taasifamee fi waraqaa dhimma kana ibsu rabsameera. Gaazexaawwan xumuramuu waraanichaa ibsaniif xalayyoonni firoota isaanii irraa isaaniif barreeffaman xiyyaara waraanan isaaniif rabsamaniiru. Waraqaawwan isaaniif rabsaman keessaa tokko ergaa harka yoo kennatan nagaadhaan biyya keessan Jaapaanitti galtu jedhu kan qabu ture. Kun hundumtiyyuu ta'u Onodaa fi michoonni isaa bosonicha keessaa ba'uudhaaf fedha hin qaban. Bosonicha keessaa akka ba'an ergaawwan karaa adda addaa isaaniif ergaman hunda akka shira diinatti kan lakkaa'an. Onodaa fi gareen isaa bosonicha keessa ta'anii ergama isaanitti kenname raawwachuu itti fufan. Namoota biyyichaa kan akka tasaa gara isaanii dhufan hedduu ajjeesan. Kanneen immoo madoo taasisan. Qabeenya uummatichaa irraas balaa qaqqabsiisan. Akka salphaatti kan ilaalamu hin turre. Haala kanaan otoo jiranii jaalleewwan Onodaa keessaa tokko kan ture Yuuchi Akuuchi gaafa tokko abdii kutate. Yeroo hammamiif haala sodaachisaa kana keessa turuu akka qabu yaadee booda deebi'uuf murteesse. Bara 1949 fulbaana keessa gaaf tokko otoo tokko isaaniitiif hin himin jalaa bade. Qofaa isaa ji'oota jaaf dhukatee jiraate sunis hin taaneef dhuma irratti murtoo isaa dhumaa irra ga'e harka kennachuu bosonichaa ba'ee warra biyya sanaatti harka kennate. Onodaan faa amma garee nama 3 qabu ta'e. Eessaa akka inni bu'e kan hin beekne. Jaala isaanii tokko dhabaniiru. Sanaaf immoo gaddaniiru. Gaddanii garuu wanti jijjiiruu danda'an hin jiru. Deemsa isaanii itti fufuu qofaadha furmaan. Deemee harka kennachuu Akuusii yommuu baran balaa guddaaf saaxilamuu isaanii hubatan. Maaliif Akuusiin bosonicha keessa yeroo dheeraa waan isaan waliin tureef iccitii isaanii hunda ni beeka. Eessan akka ba'an, eessa akka galan, akkamitti akka jiraatan hunda beeka. Isaan qabsiisuu danda'a. Kanaafuu haala jireenya isaanii durii jijjiiruudhaan eeggannoo guddaadhaan socho'uu galan. Akuusiin badee achumaan hin hafne. Harka kennatee waggaa tokko booda xalayyaa isaaniif barreessee dhufee bosonicha keessa isaaniif buuse. Isaanis xalayyaa isaa argatanii dubbisan. Akuusiin xalayyicha keessatti ergaa
harka kennatee rakkoon isa mudate tokkollee akka hin jirre ibsa. Onoo Daanfaa garuu sana hin amanne. Kun shira diinati. Diinatu dirqisiisee barreessise. Ittiin nu qabachuuf jedhanii didan. Onoo Daanfaa waan hunda shira diinati. Waan hunda hin amanan. Eeyyen waa hunda shakku. Suurri firoota isaanii xalayyaa isaan barreessaniif waliin isaan qaqqabsiifameera. Onoo Daanfaa sanaafis tole hin jenne. Ija isaanii kaayyoo qabatanii manaa ba'an sana qofa irra ture. Kanaaf haamilee guutuudhaan hojii isaanii itti fufan. Jireenya bosonaa eegalanii waggaa 3ffaa gaaf tokko namoota qurxummii kiyyeessa waliin walitti ba'an. Dhoksaa dhukaasa itti banan. Guyyaan sun jaala isaanii Suuchii Shumiitiif guyyaa gaariin turre. Rasaasan rukutame akka malee madaa'e. Hiriyoonni isaa lamaan garuu gargaaranii du'a oolchan. Akka tasaa du'a irraa oolus sana booda jireenya isaa bakka duraatti deebi'uu hin dandeenye. Nama amala hin qabne ta'e ilaalchi isaa hundi ni dukkanaa'e. Sun ta'ee waggaa tokko booda humna isaa sakatta'uuf ergame tokko waliin dhukaasa walitti banan. Yeroo lammaffaaf Shumiidhaan rukutame. Akka malee madaa'ee bayyanachuu hin dandeenye. Yeroo gabaabduu booda du'aan addunyaa kanaatiin adda ba'e. Gareen Hiiroo Onaadii kana namoota 4 qabu amma 2 qofatti gale. Onodaa fi Kuzuukaa qofa. Kaayyoo biyya isaanii irraa qabatanii ba'an imaanaa isaanitti kennamettis kan cican Onodaa fi Kuzuukaan 2 ta'anii waggaa 18 guutuu bakka diinni jira jedhamu hunda waraanaa turan. Waraanni addunyaa lammaffaan xumuramee waggoota hedduu booda amma illee humni waraana Jaappaan akka dhufu eegaa jiru. Humna waraana sanaaf immoo hojii salphisuu qabu. Duraan dursanii biyyattii dadhabsiisuudhaan humni waraanaa Jaappaan gaafa dhufu dadhabbii malee biyyattii akka to'atu taasisuuf hojjechaatii jiru. Kaayyoo kana milkeessuuf immoo nyaata uummata biyyachaaf balleessuun tarsiimoo isaa tokko ture. Kanaafuu guyyaa tokko 2 ta'anii gara midhaan qonnaan bulaa deemanii ruuzitti ibidda qabsiisuuf murtaa'anii deemsa eegalan. Otoo deemaa jiraniitii karaa irratti humna eegumsa biyya Filiippis waliin fuula fuulatti walitti dhufan. Dhukaasa walitti banan. Ergama fudhate gaafa biyya isaatii ba'e. Dargaggeessa waggaa 24 kan turee fi amma garuu jaarsa waggaa 51 kan ta'e Kuzuukiin waggaa 27 guutuu bosona keessa taa'ee biyya isaaf erga qabsaa'ee booda dhukaasa guyyaa kana tureen rukutamee battalumatti ajjeefame. Amma egaa Hiiroo Onaadaa qofatu hafe. Hiriyoota fi jaallan qabsoo isaa kan akka malee jaallatu sadan of biraa dhabeera. Amma jechoonni ibsuu danda'an caala gaddeera. Onneen isaa madoofteetti qofummaan akka malee itti ulfaateera. Ta'ullee filannoo biraa hin qabu. Qofaa isaas ta'us qabsoo isaa itti fufuu qofaadha. Kaayyoon jaallan isaa waliin qabatanii ba'an milkeessuuf deemsa isaa itti fufuu qofatu ture wanti inni gochuu danda'u. Noriyee Suzuki dargaggeessi Jaappaan barnoota isaa yuunivarsiitii adda kutee addunyaa kana naanna'uuf kan murteesse ture. Onodaan qofaa isaa jiraachuu eegalee waggaa tokko booda dargaggeessi kun barbaadee isa argachuu danda'e. Bakkuma inni jirutti itti dhiyaatee akka hiriyaatti waliin dubbachuu eegale. Waraanichi waggoota hedduu dura akka xumura itti hime. Onodaan amansiise. Jaappaanitti wajjin akka galuuf gaafannaan garuu isa dide. Hoogganaan gaafa isa jalqabaa ergama naaf kenne dhufee kallattiidhaan bosona kana keessaa ba'ee akka galu ajajee naaf kenne malee hin ba'u hin galus jedheen. Murtoo Onodaa kana ajaa'ibsiifate. Suzukiin suura isaa waliin ka'ee suuricha fudhatee Jaappaanitti deebi'e. Waan arge hundas ragaa suura dargaggeessa mootummaa biyyattiif gabaase. Amma rakkoon jiru tokko qofa. Ajaja waraanaa waggaa 29 dura Hiiroo Onodaaf ajaja kenne. Eessaa akka inni jiru barbaadanii arguu. Ajaja san kan kenne Meejar Tunjuugii amma soorama ba'eera. Barbaacha jabaa taasifameenis eessaa akka jiru baramee dukkaana kitaabaa banatee kitaabota daldalaa jira. Suzukiin yeroo tokko hin gubiin atattamaan Meejar Tunjuugii fudhatee gara Liibaangeetti imale. Achittis Onodaa argatan. Meejar Tunjuugiin hidhannoo isaa guutuu hidhatee kan ture. Onodaa duraa dhaabbatee sagalee isaa ol kaasee Jaappaan waraanicha mo'amteetti. Kanaaf sochiin waraanaa kamuu akka dhaabbatu nan beeksisa jedhee
ajaja kenneef. Waan dhagee amanuu kan dadhabe Onoodaan ofirra gadi taa'ee boo'e. Kitaaba seenaa jireenya isaa barreesse keessatti waa'ee guyyaa sanaa yoon barreessu natti dukkanaa'e jedha. Gaafa tokko humni waraana Jaappaan dhufee biyya kana weerara jedhee waggoota 29 guutuu eegus dhuma irratti oduu hin dhagee garuu akka malee gaddisiisaa ture. Mo'amuun biyya isaa Jaappaan sammuu isaa amanee fudhachuu dadhabe. Ni gadde, ni boo'ee kufuu dadhabe. Waraana mo'amuu biyya isaa goolabameef jedhee gatii amma sana baasuu isaa waggoota 29 guutuu akka bineensaa bosonatti galuu isaa jaallan qaqqaalii waan hedduu waliin dabarse arfan dhabuu isaa umrii isaa guutuu kana itti wareege kaayyoo isaa dhabuu irratti fiixan ba'uu dhabuu isaa waan hunduu akka madaa qubaa isa gube miira isaa to'achuu dadhabe. Qawwee akka mucaa kootti jaaladhu kana wajjin adda ba'uu kooti egaa qawwee kuuzukaa kanan dhagaa gidduu awwaalee maal godhu jedhee boo'e. Imimmaan roobse, imimmaan dhiiraa. Gadda isaa erga fixatee booda nagaadhaan harka kennee waggoota 29 bosona biyyichaa keessa taa'ee jaallan isaa waliin badiin qaqqabsiise. Ammam guddaa ta'u illee pirezidaantiin Filiippis yeroo sanaa Fernaandee Maarkos garuu badii tokko hin beekin hojjete sanaaf Onoodaaf guutumaa guututti dhiifama godheef. Biyya isaa Jaappaanitti yeroo inni galus simannaa gootatu taasifameef. Seenaan isaa guutummaa biyyattii keessatti haalaan dubbatamuu eegale. Namuu goota waggaa 29 guutuu bosona ture kana arguuf yaa'ee kabajaa fi jaalala isaaf qabu agarsiise. Yeroo dheeraaf bosona keessa jiraachaa turuu erga ba'ee booda wanti isatti ulfaate inni guddaan namootatti dabalamee wajjin jiraachuu ture. Keessumaa miidiyaaleen Jaappaan xiyyeeffannaa guddaa isaatti kennuun isaanii isatti hin tolle. Qalbii namoota hundaa hawwachuu isaa miirri gaariin itti dhaga'amuu dide. Akka salphaatti namatti madaquu dadhabe. Mootummaan Jaappaan mindaa Onoodaa kan waggoota 29 herregee kenneef sun maallaqa guddaa ture. Onoodaan garuu agas mara itti hin gammanne. Seenaa jireenya fi qabsoo isaa kan seenessu kitaaba barreessee maxxansiise. Otoo hin turin lammii biyya Jaappaan tokko fuudhee maatii eegale. Xiyyeeffannoo namoonni isaaf kennan itti ulfaannaan haadha manaa isaa waliin biyya Biraazilitti godaane. Achittis loon bitatee horsiisuu eegale. Qonnaan bulaa milkaa'aa ta'e. Haala kanaan otoo jiruu bara 1996 akka lakkoofsa Awurooppaatti deebi'ee biyya Filiippis deemee mana barnootaa achi jiru tokko doolaara 10,000 kennee taasiseef. Turtii kee waggaa 29 keessatti wanti akka malee sitti ulfaate maal ture jedhamee gaafatamee ture. Onoodaan deebii inni kenne imimmaan kan dabalame ture. Wanti ani baachuu dadhabe ana irraa adda ba'uu jaallan koo ture jedhee qofummaa akka malee itti ulfaatee akka ture ibsata. Gootichi Jaappaan Hiiroo Onoodaan dhalatee waggaa 91ffaa isaatti amajjii 16 bara 2014 akka lakkoofsa Awurooppaatti du'aan addunyaa kana irraa boqate. Gatii hadhaawaa biyya isaa baaseef garuu seenaan yoomuu isa yaadataa jiraata. Goonni ni du'a, seenaan gootaa garuu hin du'u. Seenaa gootaa Jaappaan kana irraa maal baranna? Kaayyoo ofitti cicuu fi kaayyoo seenaa fixan baasuuf gatii inni gaafatu. Onoodaan nama kaayyoo isaaf iddoo guddaa kennu ture. Imaanaa biyya isaa itti kennametti akka waan salphaatti hin ilaalle. Gatii isaa baasuu hunda baasuuf gaafa tokko illee of booda illee hin beeku. Dargaggummaa isaa guutuu kaayyoo isaaf wareege. Kaayyoo koo gateen galu jechuun kaayyoo biyyi isaa itti kennite tiksee jaalala biyya isaaf qabu irraa kan ka'e akka bineensaa waggoota 29 bosona keessa jiraate. Maatii fi firoota jaalatu irraa adda ba'ee lagatti gale. Namni kaayyoo qabu kamuu kaayyoo isaa gatii barbaachisu baasuuf kutannoo guutuu qabaachuu qaba. Har'a namni hunduu kaayyoo akka qabu dubbata, mul'ata qaba jechaa oola. Wanti ijoon garuu sana miti. Kaayyoo qabaachuu qofa isaa hiikaa hin qabu. Inni guddaan gatii kaayyoo sun baasisuuf of qopheessuudha. Kaayyoon nuti qabnu kaayyoodha jennee kan itti amannu taanaan lubbuu keenya dabalatee waan inni nu gaafatu hunda
itti wareeguuf kutannoo gahaa qabaachuu qabna. Yeroo Hoonadaa turtii isaa bosona keessa ture keessatti wanti abdii isa kutachiisuu danda'an hedduu turan. Inni garuu tokko isaaniif iddoo hin laanne. Wanti inni iddoo laateef inni tokkichi kaayyoo isaa qofa ture. Ergama itti kenname of kennee sanaaf jiraate. Haala kam keessattiyyuu kaayyoo ofiitti cichuun barbaachisaa akka ta'e nu barsiisa Oonodaan. Kaayyoodha. Bu'aa fi faayidaa yeroof namaaf kennamuu hin shaaramu. Dhuma irratti wanti ani jedhu yoo jiraate hunduu wanta kaayyoo jireenya kootii jennee qabannee jirrutti haa cichinu kan jedhudha. Seenaawwan kanaa fi kanaan wal fakkaatan kan biroo argachuuf akkasumas barnootota gurguddaa kan irraa argattan chaanaalii Oromoo Impact subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Viidiyoon kun namoota baay'ee bira akka ga'uuf immoo share godhaa, like godhaa. Waan amma ammaatti nu dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Viidiyoo biraan amma walitti deebinutti guyyaa gaarii.